jedhaniiti kan isaan itti leenjisan. Yoo isaan hin balleessite malee borri ati qaxaramtee poolisii taatee hin jiraattu. Maatiin keessa hin jiraatu. Hojjetaa mootummaatiin yoo nu hin jirru ta'e isin hin jirtan. Warra paartii keessa jiruun paartiin kun ittiin fufu taanaan paartiin kun hin jiru taanaan paartiin amma dhufu kun dalagaa irraa sin ari'a. Hojii hin argattan. Ilmaan keessanii beela irra rakkattu akkanatti akka waan kiisha isaatii fuudhee paartiin tokko hojjetaa mootummaaf kafalaa jirutti fakkeessan. Hojjetaan mootummaa professionally humna isaa gurguree jiraata. Ogummaa isaa gurguree jiraata. Mootummaan haa dhufu haa dhiisu paartiin kun haa bitu sun haa bitu hojjetaan mootummaati. Poolisiin Oromiyaa poolisii Oromiyaati. Raayyaan ittisa biyyaa raayyaa ittisa biyyaati. Eenyus yoo dhufe eenyus yoo hafe jechuudha. Kana ta'ee utuu jiru isaan garuu akkamittiin itti fakkeessu. Nuti hin jiru taanaan hin jirtan hin baddan. Kanaaf independent jechuun. Kanaafi ajjeesaa shanii balleessuu qabdu. Shanii balleessuu qabdan. Shanii isayyuu immoo namni gaafatu hin jiru. Tokkuma gaafatanii abalu shaneedhaam jedhe yoo dhageetti mee ammoo gadi baatanii dhaqanii rukutan. Akkamittiin godina tokko keessatti waggaa 2 keessatti nam 235 ajjeefama. Godina tokko keessatti godina Qellem Wallaggaa keessatti. Maal jechuudha? Kun bara Xaaliyaanii hin taane bara. Xaaliyaaniin waggaa 5tti Qellem Wallaggaatti nama 235 hin ajjeefne. Dargiin waggaa 17tti haga kana hin ajjeefne. Wayyaaneen waggaa 27tti haga kana hin ajjeefne. 235 godina tokko keessa qofa jechuudha. Isa biyyaa bade dhiisi. Qabeenya isa gubate dhiisi. Gidduu kana lama har'a kaleessa kana maal gochaa jiran? Gujii keessaa dugda daawwaa fa'i keessaati. Horsiisee bulaa irraati horii isaa irraa fudhatanii loon irraa fudhatanii qalataa jira. Salaaleetii maal hojjechaa jiru? Mana qotee bulaa gubaa jiru. Midhaan isaa gubaa jiru. Dheengadda bakka tokkotti mana jireenyaa isaa gubanii mana inni itti daldalatu immoo mana hakiimaa inni qabu immoo irraati Innaangoo bakka jedhamutti Wanjoddoo jedhamutti irraa guban. Bakka hedduutti morma irraa kutanii irraa gatan Harargee irratti maal hojjechaa jiran? Kana hundumaa diinaa jedhanii itti himan beektaa. Ijoolleen kun namuma nagaatu qeerroomatu warruma kaleessa hidhamee qabsoo kana geggeessee jijjiirama kana fidetu har'a summii nyaachisanii uummata isaaniitti deebi'an. Wanna takkittiin sitti. Ijoolleen kun ijoollee akkamiiti yoo jenne ilmaan eenyuuti ilmaan kun? Ilmaan abbaa qabeenyaa keessa jira poolisii kana keessa? Ilmaan dureessaa keessa jira? Ilmaan abbootii aangoo keessa jira? Isaan ilmaan isaanii keessa jiran? Biyya alaa jiran, biyya kana keessa illee jiran. Isaan onlaayinii barataa jiran, onlaayinii digirii hojjetu, onlaayinii daldalu, onlaayinii waan meeqa hojjetan. As ta'anii garuu hiyyeessa summii afaan kaa'aniitu mana hiyyeessaa gubsiisu. Mana gubatu san yoo argitanii itti ta'e baay'een isaa mana qorqorroollee miti bara. Mana qorqorroollee miti. Mana hiyyeessaa kana garaa akkamiitiin gubonna achi keessa ta'ani. Hiyyeessa bar inni gubu hiyyeessa. Inni jalaa gubatu hiyyeessa. Inni gubsiisu garuu hooggantoota uummataati isaan. Isaan hooggantoota uummataati. Uummati kun agam obsuu qaba. Maal ta'uu qaba? Wanni ammaan achi ta'uu qaba. Maal? Kanumaan amma uummata beeksisuudha. Wanta nuyi gochuu qabnu. Ati hiyyeessa. Inni lolusiif jedhee lola. Inni hidhamusiif jedhee hidhamaa jira. Inni du'usiif jedhee du'a. Mana ajjeesina. Mana walii sin gubina. Qabeenya walii sin balleessina. Kan isin ajaju sun. Ajajinni siif kennu sun sirrii miti. Qajeelaaf aangoo irra turuudhaaf jechatti hiyyeessa walii. Inni hiyyeessa. Waan nama dhibu barattoonni mana barnootaatti ari'aman kun yuunivarsiitii irraa ari'aman. Amammoo ajjeefamaa jira. Manatti galanii jiraachuu hin dandeenye. Biyya keessa jiraachuu hin dandeenye. Eessa jira? Kanaaf wanna nuyi jennu uummata kana muka baachisuudha. Karaa biraa immoo aangoo mootummaa har'a amma godina tokko keessatti namni haga kun ajjeefame jennaan. Kana godina kana eenyutu ajaja? Eenyutu ajaja yeroo manni haga kan gubatu? Yeroo lubbuun haga kan darbu eenyudha ka ajaja? Ati poolisiin ajajaan qabu? Nin qabu. Raayyaan ittisa biyyaa ajajaan qabu? Seenaa keessatti isa ta'u karaa seeraatti itti gaafatama. Ajajaan poolisii ammaa eenyu?
beekamoo osoo ta'e isaan caasaa hin qabu. Waa hundumaa hin qabu. Waa hundumaa hin dhagahu. Akkamittiin otoo kana dhaga'anii haa hundeessi allaa akkamittiin akka wanni kun itti fufu akkamittiin ta'e lammii isaanii irratti. Kanaafuu seenaa jalaan baatanii. Seenaa jalaa bahuun seera jalaa gara fuulduraatti bahuun isin danda'amu. Kanaatiif ajajoonni poolisii gar malee ajaja dalgaa kennaa jiran kan uummata kana ajjeesisaa jiran gobaa jiran harka isaanii irraa deeffachuu qabu. Reefuu qabsoo jira poolisii ammoo dameelee danda'anii jiranii dhugaa dubbachuu ta'e warra kanaa waliin yeroo dhiittanii naasawan. Qaamni nageenyaa godinaalee Oromiyaa garii keessatti aantummaa uummataa qaban ni jiru. Kan kun beekamuu qaba. Hunda isaaniitiin hamaadha jechuun gaarii miti. Warri loojikii jiru watan rakkoo Oromoo irra jiru warri hubatan gaarii jiru. Inumaayyuu dimookiraasiin biyya kana keessatti babal'achuu qofti nageenya akka fedhu walii amananii jiru. Isaan kun hojii adda addaatiif Oromoo bobba'an gargaarsa gaarii godhatu. Bakkoota garii ammoo waan uumama jedhu kan fudhatan jiru. Isaaniin kan jennu uummata Oromoo keessaa baatanii waan isinitti jechan umurii isaa gabaabaadhaa boru uummata Oromootti deebitu uummata Oromoo boritti deebi'uu jirta itti deebi'uuf deemtaa kan of jalaan balleessina kan jedhuun dhaamuufi barbaada. Darbee immoo ajaji hundi hojiirra ooluu qabu. Ajaja seeraa qofaati hojiirra ooluu qaba. Ajaja seera biyya kanaa heera biyya kanaa mormu yoo jiraatu kana mormanii uummata Oromootiif jecha itti gaafatamuufillee hanga sanaatti ejjennoo akka fudhatan gorsuu barbaada. Boritti gaafatamna tarii abaluun na ajajee ani ittiin gaafatamu kan jedhu ka yaada yoo ta'e warri siyaasaa bor walii galuu danda'u isiniin dabarsanii mana hidhaa isin kaa'anii warri siyaasaa walii galuu danda'u kanallee yaadadha jechuudha. Uummataan ammoo wareegamni ni barbaachisa. Qabsoon wareegamaan guddata. Biyyeeniif bisaan ni qabsoo wareegamni keessan lafatti nafu bilisummaadhaan golobamaa xumuramaa utuu ajjeechaa hidhaa saamicha sirra ga'u kanaa haamileen keessan cabin jabaadhaatti itti fufaa. Akka harma duraa irree isaanii kana faffacaasuu qabanii akka dhaamsa dabarsuuf barbaada. ulfaadhaa galatooma.